Ashamar kafuunee daawwattoota AMN kun qophii roga dubbiiti. Dubbii roga qabdi. Yaada gaaffii komiif qeeqa keessan qaama dhimmi ilaallatu waliin mari'annee deebisnee simbiraan geenya. Qophii keenya har'aa keessatti gootummaan maaliin ibsama? Gootummaan seenaa keessatti akkasumas qabatamaa har'aa amma jiraannu keessatti akkamiin ilaalama? Isaan tokko goota jedhu inni kaan immoo diina jedha yookaaf immoo gantuudha jedha. Kanaaf garaagarteen kun akkamitti ilaalama kan jedhu hayyoota seenaa as istuudiyoo AMNitti affeerrannee waliin marii taasisnee simbiraan geenya. Turmaanni keessan AMN waliin haa ta'u. Keessummoonni har'aa as istuudiyoo AMNitti affeerrannee gama kiyyaa kan jiranii Dr. Guutamaa Immaanaa Yuunivarsiitii Haroomayaatti barsiisaa fi qorataa seenaa fi saayinsii hawaasaati. Gama kanaan muuxannoo waggoota dheeraa qabu. Gamas fuullee kiyya kan jiru Mabraate Gergisoo Yuunivarsiitii Salaaletti barsiisaa fi qorataa seenaati. Yeroo ammaa kana barnoota seenaatiin digirii sadaffaa as Yuunivarsiitii Finfinneetti barataa jira. Keessummoota keenya as istuudiyoo AMNitti waan argamtanii fi hedduun isin galateeffadhaa, ulfaadhaa. Goota yoo jennu maaliin ibsama gootummaan Dooktar? Carraa kan argachuutti guddaan gammada. Baay'ee galatoomaa jechuus nan barbaada. Goota yeroo jennu hiikota baay'ee qabaachuu danda'a. Karaa baay'eedhaan ilaalamuu mala. Garuu gabaabsee kaa'uudhaaf goota jennee akka biyyaatti kan yaannu yookaan akka sabaatti kan yaannu nama gara bureessa ta'e nama waan jajjabaa namni dabareen hin hojjenne ol hojjetee jajame hawaasa biraa jajuu kan argate waan hojjete sanatti waan addaa hojjete sanatti waan namooti dabareen hin hojjenne gooti namumaa garuu nama ta'ee wanta namooti dabaree ta'an hin hojjenne ol hojjetee sabasaa, gareesaa, hawaasasaa yookiin immoo biyya isaatii fi gumaachee kanaan immoo jajamuu argate. Jalqabarratti hiree kan argachuu kootti guddaan gammada. Dooktara wajjin ta'ee haasoo kootti kabajaatu natti dhaga'amu dhugaa dubbachuudhaaf ulfaadhaa jechuu barbaada. Gootummaa yookaan goonni eenyu gootummaan akkamiin ibsamaa waan jedhu kanarratti gootummaan kaba garaagaraatti ilaalamuu danda'a. Fakkeenyaaf dirree waraanatti immoo barumsaan immoo diinagdeedhaan nama hangomsuudhaan immoo jechuun namuu waan hojjetetti milkaa'ee jennaan goota. Yoo normally akkuma hawaasni keenya traditional definition yookaan akkuma hawaasni keenya itti ibsinu gootummaa ibsine garuu gootummaa jechuun nama uummata isaatiif ta'e nama uummata isaatiif darbe yookaan immoo uummata isaatiif jiraate ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf ka uummanni dhugaa ba'eef uummata isaatiif ta'e biyya isaatiif ta'e aga lubbuu wareega lubbuutti kaffalee isaa ta'u osoo lubbuun hin jirullee goota ta'uu danda'a. Dooktar gara keessanitti wayitan deebi'u mee seenaa keessatti biyya keenya keessatti namoonni goota jedhamanii maqaan isaanii dhaamu fakkeenyummaa qabanii jiru. Akka sabaattis akka biyyaattis jiru. Garuu yeroo tokko tokko immoo kan mul'atu akka biyyaatti goota yoo jedhame akka sabaatti immoo miti waan jedhamu kanatu yaanni garaagaraa ka'a. Isin akka hayyuu seenaatti akkamitti ilaaltu kana? Baay'ee gaariidha. Goota wanti jedhamu kuni haala biyyaaf haala hawaasaa keessatti murtaa'a. Yeroo goota jennu gootii hawaasa tokko keessatti biqila. Duudhaa safuu hawaasa tokko keessatti biqila. Kaayyoo garatti deemsaa hawaasa tokko keessatti ka'a. Kanaatiif gootii bocamee kan ba'u akkaataa deemsa hawaasaa sana keessaa madda jechuudha. Fakkeenyaaf dirree waraanaa irratti gootii yeroo ba'u qaama lamatu wal lolaa jiru. Qaama lama wal lolu keessaa inni gamanaa goota ta'e isa gamaaf goota miti. Fakkeenyaaf bara lolaa biyyi kun Xaaliyaanii wajjin wal loltetti gamanaa gootota hedduu ture. Gootota warra gamaa garuu namni beeku hin jiru. Gootota Xaaliyaanii jedhees namni maqaa isaanii faarsu hin jiru. Gama Xaaliyaaniin goota warri ta'anii gama Itoophiyaan gootan ta'an. Gama Itoophiyaan gootota warri ta'an gama Xaaliyaaniin gootan ta'an. Maaliif gootii
kaayyoo ittiin ba'ame sana keessatti gumaachan ilaalamu. Yeroo sana gaan Itoophiyaan maaliif lolte? Weerara Xaaliyaan ofirraa deebisuuf lolte. Kaayyoo sana keessatti warra ga'ee guddaa taphatantu goota ta'e. Warri biyya kana rukutuudhaaf biyya kana booji'uuf dhufanii gama Xaaliyaaniitiin loltuu hedduu ture. Loltuu sana garuu seenaa Itoophiyaa keessatti yaadannoo hin qaban. Maaliif? Faallaa biyya kanaa dhufanii biyya kana balleessuu biyya kana qabachuu dhufan waan ta'eef hin yaadatamanii jechuudha. Kanaaf goonni isa tokkoof goota yeroo ta'u isa tokkoof immoo goota miti. Kanaaf gooti akka hawaasaa deemsa biyya tokkoo keessatti gooti ilaalama. Fakkeenyaaf ammas biyya keetti yoon fudhadhee sirni cunqursaa jira yoo jenne sirni cunqursaa. Gooti gama cunqursaa keessa jiranii saba sana cunqurfame jedhuuf gootan ta'an. Saba sana cunqurfame keessaa immoo cunqursaa keessaa baasuudhaaf inni qabsaa'e inni dhaabbateef saba sanaaf dhaabbate immoo maal ta'a? Goota ta'a. Kanaaf goota lama jira. Goota saba sana cunqurfame jedhu goota saba sana cunqurse jedhutu jira jechuudha. Kanaaf gooti dhibbaa dhibbatti kallattiidhaan waal ta'aa ta'ee akka addunyaatti gooti kana jedhamee lafa taa'u hin jiru. Akka ilaalcha saba sanaati. Akka ilaalcha garee tokkooti. Kanaaf gareedhaan yeroo adda ba'u kan tokkoof goota ta'e isa tokkoof goota hin ta'u jechuudha. Mabraatemee keessumaayyuu akka saba Oromoo fi akka Itoophiyaattis itti dabaleetii yaada kee kaase. Dhugaa dubbachuudhaaf Dooktar waan gaarii kaasanii wanni hin dabaloo jiraate akka sabaatitti goota kan jennu akka biyyaatitti goota ta'uu dhiisuu mala. Akka biyyaatti immoo kan goota ta'e akka sabaatitti goota jedhanii adimitti gochuun ofitti fudhachuu dhiisuu mala. Amma fakkeenyaaf ibsanii jiranii fakkeenyaaf amma warra akka Bakar Waaree, warra akka Leenjisoo Diigaa, warra akka Roobaa Buttaa, warra akka Abishee Garbaa saba Oromootiif gootota. Garuu waan mo'amaniif carraan isaanii waan hin hirreef waan mo'amaniif akka biyyaatti immoo naashinaal heeroos miti yookaan akkuma biyyaatti namni goota isaan kaasu hin jiru. Sabni garuu sabni irraa dhalatan sabni isaan keessaa ba'an goota dheetu adimiitu godha jechuudha. Gama kaaniin immoo warreen akka erga gootummaan dirree waraanaa mo'anii galuu ta'e warreen akka fakkeenyaaf amma namichi yoof ta'ee nuguseedhaan tokko ni ture seenama biyya kanaa keessatti nama baay'ee hayyuu cimaa ture. Maal jedha seetee wanda itti turbin wandannaa qimleelaa ka shawaa goobanaa ka Tigree aluulaadha. Gootan beeknu goota nutti waamina shawaa keessaa goobanaa Tigree keessaa aluulaa akka waan jechuuti. Maal jechuudha dirree waraanaa gahanii diina injifatanii galuu qofti goota nama taasisatanan namni aluula fi goobanatti qixxaatu hin jiru jechuudha seenama Itoophiyaa kana keessatti. Garuu jarri kun akka sabaatitti garii isaanii gootota jedhamanii admit ta'u garii isaanii immoo dinnaa'ii ta'u. Siigalee kanaaf akka biyyaatitti goota naashinaal heeroodha warri jennuun akka sabaatitti immoo ta'u dinnaa'ii yeroo isaan ta'an ta'uun kan lakkii yeroo jedhamanii ta'u sabni ofitti fudhachuu diduu jira jechuu kiyya fedhan. Gama kaaniin ammoo akkuma sila sii kaase dantaa saba isaaniitiif fedhii saba isaaniitiif jedhanii lubbuu takkitti kan wareegan warreen akka Tufaa Munaa ta'u warreen akka tuulama kana keessa hedduu turan warreen akka Bishee Garbaa Oromoota Maccaa keessa warreen akka Sikkoo Mandoo keessa warreen akka sila sii kaase Roobaa Buttaa fi Leenjisoo Diigaa dabalatee warreen akka Jilmaan Argee keessa warreen akka Roobaa Buttaa fi warreen kaanis dabalatee warri kun ammoo saba irra dhalataniif gootota akka biyyaatitti immoo namuu maqaa isaanii iyyuu hin kaasu. Maaliif mo'amaan seenaan qabu biseena biyya kanaa keessatti mo'amaan gootas hin jedhamu argite. Fakkeenya gaarii kaasee Mabraateeni uummanni Oromoo akka itti goobanaa ibsu jira. Itoophiyaan immoo akka itti raas goobanaa ibsu jira. Akkasumas immoo namoota biroo akka itti ilaalantu jira. Kanaaf biyyuma kana keessa jiraannaa akka sabaattis biyya kana keessa jirra akka immoo lammii biyya kanaatti akka Itoophiyaattis biyyuma kana keessa jira. Wantoonni kun akkamitti ilaaltu mee isinii Dooktara? Raas goobanaan gootaa'oo eeyyee goota gama tokkoon yeroo laallu. Gama tokkoon yeroo laallu immoo qaama biraaf immoo goota miti. Sila kaaseera. Sabinan cunqurfame jedhu sabinan cabe jedhu tokko kan isa cabse gootan godhatu. Inni cabse immoo ilaalcha isaa keessatti falaasama isaa keessatti goota gooteedha. Baay'ee kaayyoo waan hundumtuu maal keessatti bocama ilaalcha kaayyoo keessatti bocamu. Yoo kaayyoo ilaalcha keessatti bocamu kaayyoo
sun namni sun hiriiree goota ta'eef gootummaa isaa keessatti mul'ise. Kaayyoon sun warri lafa kaa'atee itti deemu, hawaasi kaayyoo sana lafa kaa'atee deemu, gareen kaayyoo sana lafa kaa'atee deemu goota kootii. Kaayyoo sanaan sabni miidhame immoo, uummanni miidhame immoo lakkii na cabse, na dhiibe, diina kootii, diinni koo immoo goota koon ta'edha. Kun walfalmii siyaasaati. Walfalmiin siyaasaa lafa jirutti goota waloo qabaachuu hin danda'amu. Gooti waloon lafa inni itti jiraatu lafa tokkummaan siyaasaa jiraatetti. Amma Aduwaatti goota waloo qabna. Aduwaatti hundumtuu dhaqee biyya kana dhaqee duulee ajaja mootummaa jalatti yoo ta'u malee namni dhaqee duulee diina ofirraa deebisee galeera. Akka waliigalaatti goota waloon achi keessatti ba'aniiru. Yeroo bara Minilik duulame garuu biyya kana walitti fiduu keessatti karaa kallattii garaagaraa duulame keessatti warra akka Raas Gobanaa mootummaa Minilikiin jalatti gurmaa'anii saba kana humna meeshaatiin cabsanii gara mootummaa kanaatti dabalaniiru. Kuni maaf ta'uu didee miti. Yeroo sana ta'uudhumaan mala qaama humna qabu isa humna hin qabne cabsee ofitti dabaluun ofitti fiduun waanuma jiruudha deemsuma akka addunyaatti jiruudha. Achi keessatti egaa gooti isa cabse keessa jiru goota isa cabee ta'uu hin danda'u. Kanaaf walfalmii siyaasaa keessatti tokkoof gooti isa kaaniif goota miti jechuudha. Amma kan amma akka fakkeenyatti kaasne kan waggaa 100 oliiti. Sammuun ittiin kaasnu immoo sammuu har'aatiin, hubannoo har'aatiin dhaloonni har'aa waan beekuuf waan yaaduu fi fedhii qabuun. Kanaaf yeroo fi siyaasa akkamasii Dooktar Kaasan ilaalcha siyaasaatiin inni kun diina kooti, inni kun immoo antee kooti jechuun jira. Kana walitti qabsiiftamee seenaa kanaan dura ture ajajoonni waraanaa baay'een Oromoota yeroo sana biyya kana diinarraa eeguun waan tokko ta'ee biyya kana humnaan isaa ta'uu walitti fiduu waan tokko ta'ee yeroo sanaa fi yeroo ammaa ilaalcha akkuma Dooktar Kaasan siyaasaa kanaan wal qabsiisitimee jennu kaasa. Seenaan Goobanaa dippiikti ta'uun akka waan galtuutitti waan kan gantuutitti dippiikti ta'uun kan dhufe after revolutionii dha jedhee yaadaan maaliif watte 1974 booddee warraaqsa 1966 akka Itoophiyaatti 74 akka Awurooppaa booddee dhalaterraayi. Defamation labeling maqaa walii baasuu maqaa xurii wal dibuun kan dhalate 1974 malee sana dura maqaan Goobanaa kabajaadhaan kaa ture baay'ee. Fakkeenyaaf eeyyuu kana godhee ani isa keessa seenuun barbaadu garuu Hayilee Fidaatiin gaafa lubbuudhaan jiru maal jechaa turanii well read Goobanaa jechaanii turan. Well read Goobanaa jechuun badambii anabbaba Goobanaa jechuudha. EPRPdhaan immoo read Goobanaa jechaa turan qayyuu Goobanaa. Whereas Opidoodhaan Neo Goobanaa jechaa turan. Neo Goobanaa jechuun akka Neo Colonialism, Neo nama akka Neo Modern. So Neo Goobanaa jechaa turan. Goobanaan kun Gooban even akka ideolojiitti fidanii Goobanism waan jedhu immoo fidanii dhufan. Haadhuma isaayyuu. Goobanism is equivalent to the traitor akka waan jechuuti. Kanaaf terminolojiin kun hundi isaa akka fabricate ta'e between 74 to 1991 waanuma kana naannuma kana keessa waan dhalateedha. Kanaaf kuni maalirraa dhalatee jiinuun histiriirraa Goobanaa ibsurraa dhalatee yoo jette miti anaaf maaliif yoonaan jette kuni dantaa siyaasatiif jedhanii wal maqaa walii baasuu maqaa wal tureessuu maqaa wal dibuu akkitti wal bocan yookaan immoo bifa walii kennan maqaa itti baastaa sana booddee akka inni mataa waliin qabanne gochuudha. Malee hamma kanattis Goobanni jechuun sadarkaa kanaan gantuudha jechi Goobana jedhamu definitionti isaatu akka kanatti haa ta'u bifa nama jechiisuun daba hamma kana hojjetes waan qabu natti fakkaatu maaliif Dooktar amma kaasaniiru seenaa biyya kamuu keessatti impaayirri gaafa ijaaramu namni kamuu gaafa impaayirri jalatti bulu maaloo siifan gabbaruu barbaada si jalatti buluun barbaada jedhee namni namaa gabbaru hin jiru. Kanaaf Faransaay yoo laalte akkasiidha, Xaaliyaanii yoo laalte akkasiidha, Jarman yoo laalte, Ameerikaan yoo akkatti kibba gara kaabaatti warra kibbaa akkatti inkorporeet godhan impaayirri gaafa ijaaramu akkasumatti. Maaliif tokko qabatee tokko suuta suutaan of jala galchaa suuta bara yeroodha yerootti akkasitti impaayirri guddaa ijaaraa deemta.
Dhugaadha wanni sun dhiiga baay'ee dhangalaaseera ta'uu danda'a gaafa wanni sun ijaaramu impaayirri sun ijaaramu haa ta'u malee immoo biyya har'a Itoophiyaadha jennu biyya har'a Oromiyaadha jennu kana nu dhaalchisaniiru fakkeenyaaf otoo goobanni jiraachuuf baatee fi warreen goobanaan guddise warreen akka Baalcha warreen akka Abdii warreen akka Gabayyoo warreen akka Mokonnin hundi isaanii goobana jalatti guddatan baay'isee gaafa goobanni raasii turan jarri kun hundi isaanii Qanyaamaachii fi Itiraarii Balaambaraas fa'aa turan Mokonnin Balaambaraas ture Balaambaraas Mokonnin Harar erga kennamee fi booda Dajjaamaachii Mokonnin zeen Raas Mokonnin jedhan. Hundi isaaniitu xiqqoo irra turan gaafa goobanni isaan jalatti an guddise goobana jechuu kiyyaafan warri inni guddise kun hundi isaanii immoo deebi'aniitu biyya sana bal'isan kan inni jalqabe sana haga goobanni haga Lubbaaborii fi haga Kafaatti ka deeme isaan immoo haadhuma isaayyuu haga Baarootitti haga Beenishaangul Gumuzitti kara lixaatiin kara bahaatiin immoo inni Mokonnin immoo haga Ogaadenitti babal'ise jechuudha Habte Goorgis immoo haga Booranaatitti babal'ise jechuudha maal jechuu kiyyaafan piroojeektii goobanni eegale sanatu biyya har'a kun Oromiyaa jennu kan Boorana dabalatee Oromiyaa jennu kan Beegii dabalatee Oromiyaa jennu kan Baabbillee fi haga Ogaadenitti dabalatee biyya kana ijaare jechuudha. Oromiyaanis kan ijaaramte warruma kanaani Itoophiyaanis kan ijaaramte warruma kanaani maaliif ijaarsa Itoophiyaa keessatti Oromoon tokkomsuun hojiin Oromoo tokkomsu hojjetameera waan ta'eef jechuu kiyyaafan. Kanaaf dhugaa dubbannee gatii nama jechuun golden history qaba jechuu kiyyas miti jechuun golden history qabaate jechuu kiyya otoo hin taane waan nama malu gita isaa malutti yaadachuun baay'ee murteessaadha jedhee tana mana waan hin goone immoo cubbuu hin goones immoo akka malee namni bakka goobanaa ol cubbamaan hin jiru cubbamaan fi gantuun akka goobanaa hin jiru kanaafuu jechumti gantuu jedhu iyyuu goobanaadhaan riipireezent ta'uu qaba ilaalchi jedhu hin qaban never. Oromoo gurguratee Oromoo ganee jedhamanii warri leebel ta'antu jiru ammumayyuu jechuudha wal busheessuu fi wal dadhabsiisuu hin ta'u yaada jedhutti dabalaate kaasaa duraa irrattis. Ani kan inni jechuu barbaadu kanarratti deemsa siyaasaa keessatti yeroo siyaasa geggeessitu yoo siyaasi kee faallaa koo ta'e naaf isa sirbitu bara dirqama waan gochuu qabdu gootee ana dhiibuu qabda siyaasa kun tapha kubbaa miilaa keessa galtee qo'ee xiqqoo ishee yoo namicha kanatti bu'een kufaa qo'ee mee qalbiittiin kubbaa harkaa fudhadhaa jedhaa wanti jedhu hin jiru. Siyaasa kun tapha siyaasaa keessatti arraba sin qabaatini waa sin dubbatini nama sin arrabsine jechuun baay'ee hin jiru kun addunyaa kee ta'ee hin beeku akkitti siyaasa hojjetamus akkasuma yaadan maaliif amma obboleessi koo kan jedhee dhimma maqaa balleessiiti jedha ani garuu gama biraa hin hubadha as keessa maqaa balleessiin hin jiru maayin nama yoo raas gobanaa laallee na keessaa baate garummoo deemsati hojjette wanti hojjette na miidhe kanaatiifuu ati nan fayyanne akka saba kanaatti kaayyoon qabanii galman qaba sana keessatti waan na fayyadde hin qabdu hinumaayyuu dhiibbaan akkanarra ga'u karaa garaagaraatiin karaa siyaasaa karaa dinagdee karaa hawaasummaa akkan dhiibamu shoora sana taphattee ilaalcha kun ilaalcha siyaasaati. Sirrii ta'uu dhiisuu danda'a sirrii ta'uu danda'a inni waan biraadha. Garuu sabni akkeetti ilaallateera. Yeroo akkeetti ilaallatu maaltu dhufa? Dhiibbaan narra gaheera dhiibbaa kana jalaa immoo bahuun qabaa jedha. Dhiibbaan narra gahee jalaa bahuun qaba. Dhiibbaa kana jalaa kan na baasu immoo goota kootii jedhee lafa kaa'ata. Kanaatiif deemsa siyaasaa keessatti kallattii itti goota inni jedhamu sun deemee fi kallattii itti hawaasisa eege yoo garaagara ta'e yeroo sana maaltu dhufaa gara ati nan gargaarree ati nan baafne ati nan deemsifne seenaa keetti mudaa kanatu na mudate sababa keetiif kan jedhuti lafa kaa'aa jechuudha sabni. Dooktar of kalchaati sabni naa jennu waa'ee yeroo kaa'eera. Yeroo goobanaan hajaja waraanaa turee fi minilik waliin ture sabni jiruu fi har'a nuti waan baay'ee waa'ee saba warri wanne kun gidduu garaagarummaan hin jiru laata. Warri dur bara goobanaan lafarra ture bara minilik sanaa Oromoon akkeetti yaadaa jechuudhaa fi dirqama akkeetti yaaduu hin qabu. Sababiinsaa tokkoffaa hubannoon bara sanaa hubannoon siyaasaa qaroominni barumsi sabaa
sadarkaa sanarra hin geenye ta'uu danda'a. Har'a immoo baratee yeroo jedhu duuba deebi'ee waan irra ga'ee ilaalee gamaggamee maalan argadhee maalan dhabedha dhalooti. Dhalootiin narra jiru gaaffinni gaafatu borimmoo hin dabala malee isa kanarraan irratu. Maaliif dhaloonni qaroomaa deemaa guddataa deemaa mirga isaa hubataa deemaa mirga isaa baraa deemaa mirga sanaaf immoo hin falmata. Yeroo falmatu seenaattidha rakkoo isa mudate. Seenaatti yeroo hidhu kun kanarra ga'eef sababa baluutiif jedhe. Sababa baluutiif yeroo jedhu sana utuu bara sana akkas hin goone ta'e kun narra hin ga'u jedhutti dhufa. Utuun sun sirrii moo sirrii miti inni waan biraadha. Utuu ati akkas hin goone ta'e utuuti yeroo sana dhaabbatteetta ta'e amma fakkeenyaaf goobanaa jala muree kan kaa'ame kan kootiidha Oromoon. Kan irratti gaaffiin hin jiru. Kan koo ta'e erga ka'ee booddee kan koo nama kan koo ta'e irraa waan eeguun dhabeedhee deebi'ee goobanaa balaaleffate jechuudha. Yeroo kana jennu gaan ammas kan ilaalu deemsa siyaasaa keessatti. Nama Oromoo ta'etu balaaleffate jechuun miti goobanaa. Deemsa siyaasaa keessatti, ilaalcha siyaasaa keessatti ilaalameeti yoon kanaan deeme dhaloota dhufuuf barumsa kennaa'edha. Baay'ee calluma inni balaaleffachuu miti dhaloota tokko na eeggadhu fuula duratti akkas nan goone miidhaan fidatti fide akkanatti hin finne nama Oromoo ta'e tokkorraa duudhaaf safuu Oromoo keessatti kanan irraa eegaa. Mirga saba kanaa kan dabarsee laanne, faayidaa saba kanaa kan dabarsee laanne, faayidaan karaa baay'eedhaan ilaalama. Mirgi karaa baay'eedhaan ilaalama. Kana dabarsee nama laannetu duudhaaf safuu Oromoo keessatti hawaasa Oromootii fi dhaabbata jedhee lafa kaa'atee deema siyaasichi. Yeroo sana yeroo madaalu gaa seenaa keessaa dhufee yeroo madaalu seenaa keessatti eenyutu saba kanaaf waa gumaache eenyutu immoo miidhese jedhu wal bira qabee ilaalutti kaa'a jechuudha. Yeroo wal bira qabee ilaalu tokko hin jajaa tokko immoo balaaleffata. Kun dirqama siyaasaati. Maaliif fuula duratti kun narra hin ga'ini gara caalu gara siyaasaanis dinagdee hawaasummaadhaanis gara caalu sadarkaa caalutti ce'uun qaba kan jedhu karoora hawaasi qabu achi keessatti keetti ilaalaa jechuudha. Kanaaf eliitis warri jennu yookaan immoo warri maal akka jedhaman hin beeku. Hayyoonni Oromoo kallattii kaa'aa deemu. Hayyoonni Oromoo kallattii kaa'anii kallattii sana keessatti daandii bocaa yeroo deemanii daandii bocuu sana keessatti karaan kun karaa sirrii miti karaan kun karaa sirriidha yeroo jedhanii ilaalamu keessatti seenaa wajjin walitti hidhaniiti kallattii qabsiisaa deemu achi keessatti madda kun jedhee yaada. Garaagartee siyaasaarraa kan ka'ee nama biyyaaf bu'aa buuse ciminniif dadhabbiin illee jiraatu bu'aan isaa sun utuu ilaalamne amma garamitti deemamaa isuma biyyaaf waan gaarii buuses akka hamaatti ilaalama. Yeroo ammaa qabatamaa kanaa jechuudha. Inumaa goonni mandaratti galee kan jedhu namoonni nama kaasaatti jiru. Haala qabatamaa ammaatiin wal qabsiisuudhaan himee. Dhugaa dubbachuudhaaf ani akkamitti ilaalasite biyyaaf namni yoo waan gaarii oole saba isaatiifis waan gaarii hin oola. Maaliif onaan jettee sabichi uummata keessa biyyicha keessa jira baay'ee. Biyyichatu sabicha keessa jira otoo hin taane sabni sun biyya sana keessatti argama waan ta'eef. Kanaaf wanni Itoophiyaa fayyadu Oromoo hin miidha jedhee ani namanu. Maaliif onaan jettee Itoophiyaa fayyadee jennaan Oromiyaan parsantii 40-50 sanaaf Oromiyaadhaaf hojjetaa jirta jechuudha. Itoophiyaadhaaf hojjechaa jira taanaan Oromiyaadhaaf hojjechaa jira. Garuu wanni Itoophiyaadhaaf hin taane Oromiyaadhaafis hin ta'u. An akkasitti ilaala. Maaliif onaan jettee Oromiyaa jechuun Itoophiyaadha. Itoophiyaan Oromiyaa malee waan tokko waan faayidaa qabdu miti jechuun xiqqoodha. Asseeni waan ati jettuun miti jechuu kiyyaa kanani. Dhaaba siyaasaa garaagaraa keessatti warra hirmaatanii fi akkitti isaan wal ilaalanii fi akkitti isaan maqaa walii baasaa oolan duris akkuma silasin jedhe kanaadha. An akka inni itti ilaalutti. Illiititu dubbii fireem godhee kara dabarse malee ani sabichi akka sabaatitti akkuma silasin jedhe goobanaadha. Gantuudha. Difinishinii jedhu waan kenneef natti fakkaatu sabni. Maaliif jennaan dhiigni inni dhangalaasee hin qabu baay'ee Guraageedhaa fi militarii kaampeenii goobanan gaggeesse afuri. Yoon dhuguma isaatti maaliif teessisii kiyya waan ta'eef irratti hojjedhee waan ta'eef jechuudha. Paablikaaliisitti hunda hin danda'a. Tokko 1882 dirree waraana Imbaabooti. Gojjam wajjin godhame Wallagga irraa bilisa baaseetu kan ofiif qabate. Irraa ari'eetu ofiisaatiif qabate. 1882 dirree waraana Imbaaboo Juun 6 1882. Lammaffaa Caboo 1883. Uummata Oromooti. Waa'ee birruu naga'oo soddaasa jalaa ajjeesan sanatti militarii kaampeenii hamaa irratti gaggeessee uummata Caboo fixeera. Inni sadaffaan 1888 Oktoobarii 14 akka Awurooppaatti
dirree waraana guutee diilii mahadistoota najjoo qabatanii turan xarageetooyi gara beegitti deebise. Bilisa baase jechuudha. Inni afuraffaan fi inni dhumaa duusaatiin ji'a sadi dura otoo inni ji'a sadi dura dirree waraana jabduu jabduu meedaa xooran jedhan jira. Guraagee Hassan Injaamoo fi Goobanaatu gaggeesse. Gara 5,000 nu fixee warri Guraagee of course ani 5,000 ta'e statistics and exactly hin beeku. Namichi BATCC history of Hassan biography of Hassan Injaamoo hojjete tokko amma warqoo nidaa namni jedhamu tokko kanarratti kitaaba barreesseera jabduu hin jedhu Guraagees baay'ina taariikoo hin jedhu. Achi keessatti ganda gara 5,000tiin ga'a uummata Guraagee dhume. Kanuma akka saba Oromootitti bakki inni itti dhiiga dhangalaasee jira. Aannolee no fakkeenya. Aannolee fi takkaa wanni uummanni Oromoo beekuu qabu. Goobanaan takkaa Awwaash darbeen beeku. Kana uummanni keenya sirriitti qabaachuutti itti jiraata. Maaliif jennaan Minilik directionii sadiin nama bobbaafate. Karaa bahaatitti Walda Gabreel Abbaaseerran Adaamarra eegalee Abbaa Raas Birruu faachuudha. Haga ituutitti bal'iseessa achiin booddee Minilikuma fixate. Kama Salaalee fi Marraabiteetiin Raas Daargeedha. Kan itti kenname goobanatti maalidha? Asirraan karaa abbichuurraan gara Amboorraan gara Wallaggaa haga Jimmaa Gibeesteetidha. Kanadha. Except Caboo Oromoon inni waraaneetu dhiiga hamma kana dhangalaasise jedhamu ani seenaa keessatti hin argine. Maaliif ajajaa waraanaa ture. Ajajaa waraanaa haa ta'u malee inni hin dhaqne. Gaafa Anoolee fi Azuulees achi keessa jiru. Inni Azuuleen Seepteembarii 6,1882. 86 dhiifama akka Awurooppaatti. Seepteembarii 6,1886. Yeroo kana inni eessa jira? Juulees Boorrii namicha biyya Faransaayii tokko gaafachuu ilaaluu dandeenya kitaaba isaa Itoophiyaa Meeroodiniyaalee kitaaba tokko. Inni yeroo sana Jootee Tulluu wajjin jira. Eessa? Gidaamii. Gaafa Anooleen asitti haphiin godhu inni Jootee Tulluu faana jira. Gidaamii 1886 maskaramii keessa. Kun kan immoo ji'a fulbaanaa keessa. Kanaaf cubbuu fi wannoo wal dibuu ta'a malee illiitii maal amanaa jiru masaanoo warrumti maqaa balleessayyuu numatu halkanii guyyaa irratti taa'ee tooyi irratti barreesse peejii 7 irratti barreesse goota jabaa Oromoo eenyuma maqaa balleessinu impaayera kana falmuudhaaf jigsuudhaaf eenyuma haa balleessinu jennee goobana irratti maqaa artikelii peejii 7 irratti barreesse diifaameeshinii jedhanii haasaachaa jiru abbaan warri kana jalqabeeyyuu abbaan piroojeektii kanaa. Trendimti goobana afaarra eegalee maqaa ol balleessu suni haga ammaatittutti jira. Maaliif yoo jenne dirqama yoo saba tokko qofaaf dhaabanne malee namni tokko gootan jedhamu Itoophiyaadhaaf hojjete gootan jennuuni ilaalchi jedhu jira hamma saayisoo ta'e. Garuu immoo waan tokko isinitti himaa wanni uummanni keenya bal'aan akkana dhaga'u barbaadu. Saba kiyya miidhaa ani garuu Itoophiyaadhaaf hamman ta'ee jirutti Itoophiyaan na leellistii Itoophiyaan na kabajjii ani immoo naashinaal heeroon ta'a wanni jedhamu sin jiru. Saba ofii dhiigsaa, saba ofiitti roorrisaa, saba ofii cunqursaa Itoophiyaan ijaaraa wanni jedhamu hojjetu. Wanni akkasiis hin hojjetu. Saba ofiifis ta'anii Itoophiyaadhaafis ta'uun hin danda'amaa ejjennoo jedhuun qaban. Sabas ijaaranii Itoophiyaas ijaaruun hin danda'amaa waan jedhuun qaban. Amma qabatamaa amma jiru kanaanii silaa gootummaan maal ta'uu qaba? Akkamitti immoo sabni kuni garaagartee siyaasaatti dhiisee isa hawaasaaf hojjetee fi maqaa gaarii kennee hawaasa miidhe jechuu danda'a kan jiru. Galatooma ilaa wanti beekamuu qabu wanti jala murree ilaaluu qabnu tokko maa inni akka namoonni dabareen yaadanitti ol yaaduu qabna. Amma fakkeenyaaf goobanaa irratti maqa balleessitu deemee inni jedhu an akka ilaalutti maqa balleessiin hin deemne. Goobanaan gootuma dirree waraanaa bahetti lolee mo'eeraa kun gaaffii hin qabu miti. Kaayyoo yeroo sana bobba'eef bakkaan geera waan jajjabaa namooti dabareen hojjennu hojjetee. Kana namni jalaa hatu hin jiru. Sila jala muree kaa'eera. Faayidaa akka hawaasaatti qaama koo taatee na keessaa baatee naaf sirraa eegutu gochuurraa garuu na saaxiltee. Rakkinaaf na saaxiltee. Rakkina siyaasaaf na saaxiltee jedhee gareen tokko yoo naa ka'ee garee sanaanii goobanaa arrabsitee hin jennu. Waan irraa ka'ee haasa'u qaba. Loojikiin kee sirrii miti, raashinaalii miti waan biraadha. Inni waan biraadha. Wal falmiidha. Diyaaloogiidha inni wal falmii qabu. Hin arrabsitee kun dhaabbachuu qabaa jechuun dhaabuus hin dandeessu. Is impossible. Maaliif qabsoo siyaasaa keessatti deemsa siyaasaa keessatti waan jaallatti duwwaa fudhattee deemtee waan jibbite wanta gochuu hin dandeessu. Maaliif walitti darbachuu nama jira jechuudha. Haa ta'uti kun yoom dhaabbatan ni jedhu
Gaaffiin siyaasaa akka waliigalaatti deebi'ee gaaffiin qaba kan jedhu karaa tokkonis karaa biraadhaanis furmaata argatee ajandaan biyyaa waal ta'aa ta'ee fi waloo ta'e lafa bu'ee amma fakkeenyaaf araara biyyaa inni jedhamu kun lafa qabatee gaaffiin ture hunduu bakka itti deddeebi'ee miidhama dur jiruu fi dhiifamni gaafatamee miidhamni sun immoo akka irraanfatamu hundi walii galee chaapteerii boqonnaa isaa cufee duratti gaafa tarkaanfachuutti ka'u wal dhiibuun kun hafeeti maqaa wal moggaasuun isaa fa'a. Maqaa wal moggaasuu jedhee yaadan. Kanaaf siyaasa keessatti deemsa akkasiinuma jira. Kanaaf goobanaan abbaan fedheyyuu kaayyoo baheef erga bakkaan gahatee kaayyoo sanaa fi gootuma. Yeroo kana jennu garuu kaayyoo sila jedheeran waan pozitiivii ta'e namni goota jedhamu tokko pozitiiv tinkeriidha. Ofii miidhamee yoo lubbuu wareegamuu dhufes qaama irrachuu ta'es waan godhee saba koo garee koo hawaasa koo fi waan gumaachee darbaadhee hojjeta. By the way risk wanti jedhamu jira. Risk of life. Jireenya irratti riskii dhufu sanaa hamma fedheyyuu haa ta'u hin sodaadhu. Dandeettiin immoo sana fiduu nan qaba. Riskiin jiraatu malee dandeettiin kana fiduu ogummaan kana fiduu nan qaba. Dachi keetti qabsaa'ee waan sana fidee nama darbe tokko goota. Kanaatiif faayidaan naaf qabu faayidaa hin naan qabneef. Fakkeenyaaf ani abaluu goota kooti miitachuun mirga hin qaban. Dirqamaa goota keetiin naan jechuu hin dandeessu. Mirgamu. Ana siif goota inni ta'e anaaf goota miti mirga na ilaalladheen. Ilaalladhee shallagee ol baasee gabbaasee ati goota koo miti yoo hin jedhe mirga. Even Ameerikaatti yoo barbaadanii Trump is not my president dha turan. Yoo barbaade Biden is not my president. Garuu eeyu jiraatama biyya sanaati. Teermii kee bulchuu dandeessaa? Biyya kana bulchuu dandeessaa? But anti fedhu ati pirezidaantii ta'uu hin dandeessu jedha. Akkuma nama dhuunfaattu. Kanaaf mirgi suni ammas kabajamuu qaba. Dirqama jaalladhu waan hin jaalladhu jechuu hin dandeessu. Namni tokko bu'aadhuma qabatamaa biyya kanaaf illee yoo buusee gatii inni kun jibbeef bu'aan isaa sun haa dhokatu kan jedhamutu jira. Mormuun rakkina hin qabu. Akkuma ammas hin jirtan. Waan gaarii sirrii miti jedhanii haaluu bira darbameeti maaliifiif gaariin sun fudhatama kan jedhu immoo dhiibbatu jira. Namni pozitiiv tinkerii nama dabarsee yaaduu danda'u waan guddaa inni irra waan isi jajjisiisuu danda'u utuu hin jajamin gootan taatuun baay'ee hojjetteef gootan taatu jajamteeti si ilaalamee si safaramee ati goota dhamteeti malee ani goota jetteef gootan taatu. Fakkeenyaaf amma gootuma jechuun biyya kanatti akka takka namni nama reebuu danda'u nama caccabsuu danda'u namni irree qabu namni qoma baase goota jedhama. Goota miti nama akkasii. Gooti goota kaayyoo qabu bu'aaf kan hojjetu ofii badee siin kan si jiraachisu garee isaa kan jiraachisu malee isaati dhamoo irree maqabaateef nama dha'ee inni goota nama sodaatu mo'ee qala ijoolleen abbaa baluu cimoodha jedhama miti gooti. Gooti kaayyoo keessatti ofii isaati miidhama fudhatee miidhama sabaa oolchuudha. Ofii isaati darbee isa ta'anii dhufuuf dabarsuudha goota kan jennu. Achi keessatti yeroo laallugaan namni maaliifiti madaalee asitti ati goota waan gaggaarii kan hojjette asitti immoo waan dabaa hojjette maaliif hin madaalu ni jedhu. This is intellectual exercise. Siyaasa keetti hojjetu kun. You have to generalize. Yookaan negatiivii ta'a yookaan pozitiivii ta'a malee siyaasa keetti baalaansii gootee naatti siyaasa hojjettare siyaasaan tapha siyaasaati. Ilaa Dooktar asirratti warri siyaasa hordofuu fi siyaasa gaggeessu eliitonni hoo jedhani hawaasni bal'aan immoo maaliif bitaa mirga madaalle kan jiru. Hawaasi bal'aan eliitiin geggeeffamu. Amma dogoggora guddaan biyya kanaa kun ilaalcha warra eliitiiti. Hawaasi garraamiidha. Hawaasi gaariidha. Hawaasa eliitii maaltu adda baase? Arfi eebootii fi eeboodha. Arfi eeboo irraa adda baastee akkamittiin ta'a? Fakkeenyaaf eeboon muka qaba. Eeboon sibiila immoo qaba. Duubatti immoo kan duubatti kaa'amu maal jedhama? Jinfuu qaba. Eeboon kana haala eeboon ta'u. Qara eeboo duwwaa darbadhu waraanee waan godhu. Muka isaa wajjin jinfuu wajjin eeboo ta'e. Qarriif mukiif eeboo fi jinfuun garaagaran ta'u. Kanaaf eliitii jedhe kan inni jedhamu hojjetu. Eliitiidha kan addunyaa fuudhee deemu. Sabni ba'eedhuma hoo jedhee siyaasaan hojjetu. Eliitiidhaan hojjeta. Mee mabraatiin gidduutti yaada kaasiti gara xumuraatti deemna yoo danda'ame guduunfite gaariidha. Akkanatti fakkaatutti waan gaariidhaan ka'e goonni baay'ee yoo dhuguma kanuma waraanaa qofa haasofna ta'e
dhaabota hundumaa keessas goonni jira baay'ee wanni beekuu qabnu. Baay'inni walaa darbu, sadarkaa walaa darbu, koomitimentii isaan qaban kan immoo kutannoo isaan qaban walaa darbu malee anaaf goonni iddoo hundumaa hin jiru. Bara hundumaas immoo hunuma dhalatas. Fakkeenyaaf qabsoo adda bilisummaa Oromoo gaggeesse keessatti warreen akka Nadhii Gammadaa, warreen akka Guutamaa Hawaas, warreen akka Burrisoo Boruu, warreen akka Muuhee Abdoo lubbuu takkitti qaban saba kanaaf warri wareege. Hoomiyyuu goota miti yoo jedhanis gootuma. Abbaan fedhe goota miti yoo jedhanis gootuma. Kanaaf dhaaba kana keessa goonni hin ba'u. Dhaaba kana keessa qofa goonni ba'a ilaalchi jedhus hin jiru. Garuu dhaaba kiyya keessa waan hin baaneef akka gootatti adimiitti sin godhuu yoo jette nutis gatii hin qabu. Dantaa siyaasatti yeroodhaaf fayyadamta malee dhaloonni waan kana sirraa hin bitu. Maaliif hoonaan jette dhaloonni eenyutu anaaf goota kan jedhu already beeka. Teechifateeras dhaaba hunduma keessa goonni jira siin jedheera. Haa ta'uti dhaaba kiyya keessa waan hin ba'iiniif maqaa namicha kana kaasuun hin barbaachisu haa awwaalameefu maqaansaa. Ilaalchi jedhu immoo yeroodhaaf siyaasa sagantaa siyaasatti si fayyadata garuu umrii karaa fagoo deemuu hin danda'u. Dooktar Gaamee amma gara xumuraatti dhufnaa otoo yeroo qabaannee bal'inaan waa hedduu kaasuu dandeenya. Mee amma qabatamaa amma jiruun dhaloonni kun maal gochuu qaba? Yoo maal hojjete goota jedhama. Bara baraan yaadatamaa deemaa kan jedhu nu kaasatee yaada xumura. Kanaaf akka biyya keenyaatti kan ilaalu sabni tokko iyyuu dhiibamuu hin qabu. Sabaaf sallamni jiran hundumtuu walqixa fayyadamoo ta'anii karaa siyaasaa, karaa dinagdee, karaa hawaasummaa akka jiraataniif kan qabsaa'u goota waloo ta'uu danda'a. Amma gootanni karaa tokkoon jalqabus karaa biraan jalqabus koo walga'iin isaa kooraadha jedhaniidha. Amma koo inni gama dhaabbatee akkas miti jedhus inni gama akkas jedhus waa tokko yaadaa jira wanta hir'atte wayiin guutee anatu caalaatti biyya kanaaf yaada. Anatu tun karaa kanaan deeme biyya kana fayyada jedhee deemaa yaadaa jira jechuudha. Maaliif yeroo waan mana tokko ijaartu karaa itti ijaartu karaa baay'ee ta'uu dizaayiniin isaa baay'ee ta'uu danda'a. Dizaayinii garaa garaa jira. Dizaayiniin tokko tokko tuffachuu danda'a. Haa ta'u garuu akka waliigalaatti dhumatti maaltu yaadama biyya fooyyofte karaa dinagdee, karaa hawaasummaa, karaa siyaasaa biyya fooyyofte yookaan immoo dagaagde guddatte ijaaraa. Achi keessatti immoo mirgi hundumtuu walqixa kan kabajame kan eegame jechuudha miti ree goototi warra akkasitti ka'anii karaa bitaa isa ka'anii karaa mirgaa isa ka'anii dhumatti garuu maal gochuu danda'u biyya karaa dinagdee, karaa hawaasummaa, karaa siyaasaa duroomte yookaan immoo badhaadhina gonfatte uumuudha jedhee yaada. Kanaaf bifa sana yoo ilaalle gaariidha. Inni biraa ammaa inni gaaffii siyaasaatu tapha garaa garaa fida. Gaaffii siyaasaa kana deebifamee gara tokkummaatti gara walootti yoonnaa dhufame maal ta'a? Naashinaal sentimentii kan walootu uumama. Naashinaal sentimentii kan waloo kan uumamu naashinaal yoo kan walootu uumama. Kan kooti inni jedhu kan keeti inni jedhu hin badachuu. Sanatti deemuu baannaan rakkina guddaadha. Maaliif anis korma koo moosifadhaa sunis korma isaa moosifataa kormi kun lamaan wal haa oolaa jechuudha. Kanaaf korma garaa garaa moosifachuu irraa walii galamee korma waloo moosifachuu keessatti kan deemsisuun jiraachuu qaba. Egaan keessummoota keenya istuudiyoo AMN itti argamuudhaaniin yaada bal'aa kaastanii marii ho'aa waan waliin taasifnee fi hedduun isin galatoomfadhaa ulfaadhaa horaa bulaa deebanaa. Isinillee nu galatoomaa fayyataa. Egaan daawwattoota keenya mariin har'aaf qopheeffannee kanumaan xumuramaa waan waliin turtanii fi ulfaadhaa horaa bulaa deebanaa.